Umuriin shamarranii maaliif hin dabalu? Yoomiyyuu yoo namni gaafatu 16 Umurii akkas dhossuun kun fedhiidha moo dirqama? umriin keessan meeqa jedhee yoo namni gaafatu aaruu keessa bahanii surree mataan baafatu. Jattii tokkotu Ameerikaanitti argee yadaraa umriin koo umriin kan kee meeqaa hin jennaani ankoo 19 naan jettee siin hangafa. Innaani siin qotisuun immoo inde koo atoo meeqaa jennaani hang 24 amma kun 25 galeeraa jette. Siin hangafa 19 siin qotisuun 25 narkaa badee maal akkam akkamiin diisitti wala garreetti mana ijoollee keenyaa tokkotti. Inde koo atoo ati siin hangafaa 19 siin qotisuu 24 maali akkam akkamii haalli kun naa galuu dide jennaan abbaan jarjaree dabarfachuu danda'a naan jette. Umuriin shamarranii maaliif hin dabalu? Yoomiyyuu yoo namni gaafatu 16 Umurii akkas dhossuun kun fedhiidha moo dirqama? umriin keessan meeqa jedhee yoo namni gaafatu aaruu keessa bahanii surree mataan baafatu. Yoo dirqama gootee ati qabde garuu balaa bu'a malee 20 taru. 30 kan jedhu argitu akka waan hidhamtee 20 darbitu. Mee maaluma dhiiroo iccitiin lakkoofsa 20? Dhiironni wal taanee qorachuun dirqama. Gaafiin dhiirotaatiif deebiin shamarranii maaf wal hin simanne? 27 maaliif hin himanne? Tarii qusannoodhaaf baankiitti dhossanii moo 20 darbinuu garee wal gorsanii? Tana kaawwanni nu dhibe hanga amma iccitiin lakkoofsa 20 maaf didenaaf galu. Baruma baraan umuriin shamarranii maaliif hin dabalu? Tana kaawwanni nu dhibe hanga amma rakkannee bara. Dila naa bate ka wajji yaanu namni qubanuu hin qabu. Hintee duwit godhaanaa deebisaan jii. Na qofaa miti. Wanni umriin dabaluu diduutuun nama hedduu dhibde. Ustaaz Raayyaa Ustaaz Sufiyaan illee dhibdee jirti. Mee waa'ee kanarratti Ustaaz Raayyaa fi Ustaaz Sufiyaan maal jaallaata? Mee gara isaanii waliin dabalraa viidiyoo tana waliin dhaggeeffanneeti walitti deebina. Jattii tokkotu Ameerikaanitti argee yadaraa umriin koo umriin kan kee meeqaa hin jennaani ankoo 19 naan jettee siin hangafa. Innaani siin qotisuun immoo inde koo atoo meeqaa jennaani hang 24 amma kun 25 galeeraa jette. Siin hangafaa 19 siin qotisuun 25 narkaa badee maal akkam akkamiin diisitti wala garreetti mana ijoollee keenyaa tokkotti. Inde koo atoo ati siin hangafaa 19 siin qotisuu 24 maali akkam akkamii haalli kun naa galuu dide jennaan abbaan jarjaree dabarfachuu danda'a naan jette. Ma abbaan jarjaree dabarfatuu danda'a. Isin ammoo akkanaan dura dhalattee beek. Daawwattoota keenya isin bohaarsuudhaaf har'a akkuma agartan kanatti gaara keessa deemnee sammuun teenya illee nu haa bohaartu jennee madiraa keessa gabbaanee taa'u jirra. Kanaaf jecha qophiin teenya yoo isin bohaarsite laayikis nu godhaa, komantis nu godhaa, waan kana hojjedhaa, wanni akkasii bareedduudha, waan akkanarra nu hojjedhaa yoo jettanii isiniif hojjennaa. Mee jiddumaanuu haasaa kana xumurreeti walitti deebiin. Abbaan jarjaraani akka konkolaataati. abbaan jarjaree dabarfachuu danda'a. Jalaa goruu danda'a. Awwaayii 19 irraa socho'uun eeginnaan jette boo. Umurii mormuu Achi deemtee laata 19 bara 20 seenuu jechuun jirti. Qoqqoodoo bayii tanarraa ne dhumna shanyiin teenya 19 fi 19 gadi taa'umtuu jechuun jira. Mee ajaa'ibummaa uus. umurii yoo dheerate duutii faana dhufa se'anii ijoolleen keenya badaa duutii faana dhufa se'anii umurii mormaa oolla guyyaa kana guutuu. Rakkan lebar guyyaa guutuu morma mormaa jara jinaate meeqa geesse 20 akka 20 jiru abadan hin jiru. 19 nama bara kana 19 torba baateema. Ya Rabbi ya Khaliq. Umrii mormuun gaariidha bar. Mormachuun gaarii waa hojjechuuf. Waa hojjechuuf yoo ta'e. Ustaz Sufiyaan ammoo umrii mormuun gaariidha jedhan waan deeggareen beekne jedhaa waatti kan taate.
ajaa'iba yaa obboleessa. Umriin isaanii 20 irraa kara 30 ol siquu qabdiin jaa. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam nagaa fayyaa jirtu alhamdulillah galata rabbi. Akkuma tana dura waa'ee umriin dubartootaa maaliif hin daballe jennee haasawina irratti har'aan tana ustaada keenya Raayyaa fi Ustaad Sufiyaan wajjin gaaffiif deebii taasifnee fi obboleessa keenya tokko wajjinis bifa walalootiin qindeessinee isiniifne akkuma viidiyoo irratti argaa turtan kana chaanaala keenya Hardiim Wood seentanii subscribe nu godhuu qabdan isiniin jenna nu jajjabeessaa isiniin jenna dubri keenyas gaa umriin keessanii 19 irraa ol bahuu qaban ja'a gaa'ii jechuun guddadhaa gaa maal namni ni guddata warra guddatu rabbi isin haa taasisu takkasiiti. Barnoota nuuf ta'u seenaarraas qoradhe akkasiniin naaf gahuu rabbi koo abdadhe kunoo dhufe fudhe gargaarsa isaatiin nu badhaafte diini rahmata keetiini.